galtu abbootii keenya kana bira dhaabbachuu qabna jechuudhaan waan qabannu qabannee gara kana dhufnee jirra. Inni kana keessa akkuma isin agartanu namoota baay'ee isanas dura miidiyaadhaan sagalee garaagaraatiin beektanu kan akka Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaatu jira, Ustaaz Sufiyaan Usmaantu jira, dargaggoota Usaama Abdussamad, obboleessi keenya Abdusalaam akkasumas Abdurrahmaan Xaahiroo namoota ijoollee baay'ee jiru. Dr. Maamud Saaleh hoogganaa Abdan TV beektanu qaamni kun akka jirutti dhimma garaagaraa irratti keessattuu dhimma hawaasaa irratti sochii gurguddaa qaama godhu. Kanaaf rakkoon isinitti galte kun rakkoo keenya irraa walitti qabnee har'a finnee dhufnee jirra. Gariin waan akkasuma lammii keenya uummata keenya naannoo hojiitti argamanuuf amma yeroo asii deebinu immoo amma tokko jiraaf isa amma ta'e tokko kan achitti dhiisnee dhufnee jira. Maal finnee dhufne lakkoofsaan nama meeqaaf gargaarsa gahu eessarraa dhufe maalirraa dhufe kan jedhu obboleessa keenya Sufiyaantu kana ibsa. Nuti akka waliigalaatti rakkoo godina kana keessa jiru hongeedhaan wal qabatee jiru kana bifa gadhaabbataadhaan furuudhaaf karoora gurguddaa baafannee jirra. Kana keessaa tokko maali jennaan bishaan lafa keessaa baasnee uummanni keenya horiin isaa akka jalaan dheebonne margi akka jalaa hin gogne maashina guddaa Ormoos qarshii miliyoona 60tti lakkaa'amu binnee hojiitti galchuudhaaf deemna. Mootummaan naannoo Oromiyaa keessattuu waajjirri misoomaaf jallisii dhimma kanarratti nu gargaaruudhaafis waadaa seenee jira. Waan barbaachisaa ta'u operaashinaal koostii isaa kabar gochuudhaan waan duraa barbaaddanu isin bira jirra. Iddoo qorannoon itti gaggeeffamee lafti qotamuu qabu bishaan bahuu qabus immoo isin wajjin ta'uudhaan hojiirra oolchina jedhanii kanas ergaa kan uummata kanaaf dabarsaan jedhanii jiru. Egaa akka uummataattis akka mootummaattis akka hundattuu bifa gadhaabbataa ta'e uummanni keenya Booranaa hongii akkanaa kanaaf yeroo garaagaraatiin saaxilamaa ture beekamaadha. Akka hin saaxilamneef hojii wal ta'e hojii cimaasaa hojjechuu qabna jennee yaanna. Nus egaa dhufaatiin kun kan jalqabaate malee kan irraa maayyii miti. Kana waan qabannee dhufne dura Ustaaz Raayyaan argaa dabarsee eegasii Sufiyaan dubarratti waan qabannee dhufne jennaan nu gara sagantaa itti aanu meeshaa kana fuunee iddoo uummata keenya bira gahuu qabu hamma dandeenyu tokko qaamaan geessisnee deebi'uudha kaayyoon kenna. Waan haasa'amanii kaanii kudha waan haasa'amnetti nama waamanamni ammoo awwayin jedhana dhagaha. Booranaan itti dhufne malee waan jabaa isinii qabannee dhufne. Waan jabaa qabannee dhufne osoo hin taane rakkachuun nama dhibu nama walii nama rakkatu dhabuutu nama dhiba. Rakkachuun rakkoon rakkachuun nama jirti hongeellee nama jira. Ammoo namni ilmaan bakka adda addaatii qabu bahaa qabu kaabaa qabu wallaggaa qabu jimmaa qabu walloo qabu arsii qabu baalee qabu harargee qabu afran qalloo akkuma beeytan ijoolleen jiilleellee keessaan qooda qabdi kan ofiisiiti akkasanitti jirtu abbaa kiyya narraa beelee jettee gumaata keessaa qabdi nurraa fudhadhaa ilmaantu isinitti nu ergannaan dhufne ilmi abbaatti dhaqu waanuma jiraate waan haarayaa fuuneen dhufne waan ilmaan keessan laalaa isin asii laalattan kanin abbaan kiyya rakkatee jiru nuti asii ciifnee nun bulchitu jedhanii nu ergatanii dheebaltii kana nurraa fudhadhaa isiniin jennaan mallee waan jennu waan guddaallee hin qabne waan guddaallee isinii billee hin dhufne ammoo wanni isin hin gammachiifnu nama dheebuu kee yaa abbo siif dheebotu qabda abshir nama beela keessi wajjin beela'uu qabda abshir rabbi sii kenne abbaan fedhe isin dhorkachuu hin danda'u kan abbaan fedhe isin dhorkenne kan laggeen nama gabaabaa tokko ta'itti jenneetuma isin hin dhaqqabne kan waaraa bulchiisii godina simannaa gaarii nuu simatee nuu qebaladhaa isallee simannaa gaariidhaan nuu simate bishaaraa yookaan immoo gammachiisa gaarii waan hawaasa kiyyaaf ta'u waan inni irraa qusatu hin qabu waan jedhu tokkoon waan hawaasa kanaaf ta'u waan rakkoo hawaasaatiif ta'u irraa wanni qusatamaa hin jirtu nutilleen akka garee egereetti kan gabaasaa irraa qofa osoo hin taane hongee asii qaamaan dhufne ilaaluu dhufne hongee qofa miti kan nuti ilaaluu dhufne kan nuti beekuu qabdan akkamitti waqturmaata waaraafinna hawaasa keenya mootummaan boolloo adda addaa deeme qotee jira roobni inni dura bu'ee qopheesseef hin dhufne miti eega roobni hin dhufne maala goonure waan godhanuuftu jira akkuma beekamu gareen egeree baad inshallah yoo rabbi jedhe qilleensa roobaati qilleensa hamaami waan jennu
akkuma amma kaamil shamsuu jedhee ka'e maashina bareedaa lafa irra fagaffagoo mitira 800 gadi fagaatee baasu gareen kun bitee jira gammoojjii kanaaf jecha bara dhufu lakkii mattumaa kanan taatu kan nuti duniyaarra jiru kan nuti akka qabnu bakka qabnu kan nuti hojjechuu dandeenyu mattumaa dheebuu kana keessatti si dhiibnee hin deemnu biyya akiraallee fuudhattiin boru rabbiin bira dhaynullee hin qabnu hin qaanfanna osoo ilmaan qabdan nutillee hin qaanfanna rabbii kiyya yoo maal sii goonee dhumne yoo jedhamee nu gaafate abbaa keetti beela'u akkam goote yoo nu jedhillee hin qaanfanna kanaaf maashina guddaa mitira 800 irraa bishaan baasu wajjira waan jedhamu tokko karaa ustaas kaamil babaa keessa hojii teeknikii fixannee kaanee kan isin deebinu ta'a ammaaf taargaa keenya maxxanfanne ayyama keenya fudhanne wanni nuti hafaallee waan gabaabaa kanarree nurraa cimadhaa isiniin jenna isin warri biyya alaa jirtan abbootiin keessan waan isin nu ergattan nurraa seemattanii warri biyya alaa jirtanullee nurraa simadhaa isiniin jenna noof gochaa nagaatti. Amma immoo ergaa wanti dhufe kuni qaama garaagaraa irraa dhufe namoota dhuunfaa irraa dhufe abbootii qabeenyaa garaagaraa irraa dhufe nama meeqaaf dhufe kan jedhu kana gabaasa gabaabaa immoo Ustaaz Sufiyaan Usmaan isinii haa kennu. Salaamu alaikum. Loqoda afaan Oromoo tiikaan irraa akkasuma dhageeffadha. Ijoolleen amma barnoota qabeen dhageeffadha. Ustaaz Raayyaan reefii qoonqoo isiniif hin dhufne asitti silaa sagalee ta'uu qaba na fakkaata. Qoonqollee yoo jedhe raayyuma fidira qoonqoo. Akkuma beekamu kaa imalli karaa kanaallee waliin beekna roobiidha kan manaa baanee waa fe'uun konkolaataa waliin qabachuun nyaata qopheessuun sagaleen kiyya karaa iyyaatiin hagam kanaaf baay'ee dhibaadha haa ta'u immoo wanni qabatee manaa baanee nyaata sagalee nama 15,000 ta'u abbaa warraa kun hojjenna maatiin kun maatii 3-4-5 qabaate alhamdulillah gara nama 30,000 dhiyaachuu danda'a 40 dhiyaachuu danda'a haa ta'u abbaa warraa tokko 25 waan ammaaf fayyadu jechaadha waan furmaata waaraa miti waan yerootti isa fayyadu qabannee baane obboleeyyan keenya hojii keessa jiran yaamicha dhiyeessanii turanii achitti irraa buusnee dhufne waan nama 5,000 achitti irraa buusnee 10,000 as geenne jechaadha nuunnu obboleeyyanii deebinee isinitti deebina kanaaf wanni qabannee 15,000 kan as seene immoo dirqama egeree qofaan kanaaf nyaanni dhiyaate kun keessattuu obboleessi keenya jaalataa Junaydii kophaa isaatti birrii miliyoona 10 egereedhaa nyaachisaa jedhee nutti kennee kanaafuu maqaa uummata Oromootiin maqaa uummata Booranaatiin nu galateeffata namummaa qofaa obboleeyyan nu galateeffadhaa isin jechuudha. Yaansee akkanee Ustaaz Raayyaan jedhe ammaaf nama 1,600 Baachilee nama yoo Likki. nama 1,600 ammoo yoo nama 1,600 Areero. Walaloodhaan beeyna isaa kan argine ammalalla yaabeello dhibbi afurammoo kan ra'aafe iddoo isaan filatan keessa iddoo tokko deema namni 10,000 kan ta'u asitti fidannee dhufnee jirra yaamichi kenna warri Sini birriyoolii galaa. jaarsi biyyaatiif mootummaan kan Baachilees amma asitti biraa fudhatanii qaama keenya qabnaa kan duuka deemu qabnaa akka bakka sanii gahan aanaaleen hundinuu kan ammaa immoo nu hunduu bakkuma jirutti wal qabannee hawaasa keenyaa qolluudhaa wanni qabannee dhufne kana tootaalii birrii miliyoona 15 nyaanni kun dhufe kanaaf kan gujii dabalatee yeroo biraa waliin deebinaa asitti hin dhaabnu maashinni reef Ustaaz Raayyaan jedhe sun kan jalqabaa kan ta'u yoo rabbi jedhe magaalaa kana keessatti godina kana keessatti ta'a kanaafuu waliin deebinee wal arginaa ulfaataa galata. Warri asii warri waan kana simatan immoo isaanis akkatti simatan ibsa Bagna gaan dhuftanii Ustaaz Raayyaa Abbaa Machaa Kaamil Shamsuu
Jarro kun jarra baay'ee jaalanu baay'ee kabajnu guyyaa irraa rakkoo ongee boornatti basa shanii roobin yoo xiqqaa horiin bileensa dhibbuu sadii godhan keessatti dhabam gar qashii gaaf deemsa qashii bileen 33 ol godinu kun dhabee gar lubbuu namaatti deemaa jira kan immoo dandeenye irra ta'ennu waan xiqqoolle taanaa waliin gaantaa fi kutachalamaa jedhanii gargaarsi nyaata qabatanii dhufan qofaaniiti du'aa illeen kadhaa waa kadhachuulleen akka nu bira dhaabatan asumaan jechuu barbaada jechuudha. Maan jennaani amma wanni waaqa keessa nu baasa guddaan waaqa akka namaatti immoo Oromoon uummata Oromoo oduu nafinu dhaabbatee egeree arguyyaa irra nu gidduutti argame yoo xiqqaate abbaa warra kun 15 midhaan gargaarsaa duqeetii daakuu gara kuntaal kun 10 nuuf fidee gidduu keenyatti argamaa jechuudha. Kanaaf maqaa bulchiinsa godina Booranaatiin maqaa emergency operation center kanaatiin baay'ee galatooma galata nagalchaa jechuudha galatooma nagalchaa. Ammas deebi'ee guyyaa irraa waliin gaantaa fi kutaa chalama jedhanii gargaarsu. Itti uffatinaa xiqqoo jedhanii nuuf fidan kana nu akka Booranaatti itti uffatu jechuudha. Rakkoo iddoo kee jirra miidhame iddoo kee jirra rakkoon kun gara lubbuu namaa deemaa jirti. Waan cuma caalimmoo waaqan nam gargaara rabbiin nam gargaara. Ammas deebitanii namu afaan beeku amantii qabu ustaaz Raayyaa Bamachaa ustaaz Shaamil Kaamil Samsuufaan du'aa kan gootanii waaqa nu kadhadhaa jechuu barbaadna jechuudha. Kanaaf guyyaa irraa aanaalee keessattillee aanaa Areeroo aanaa Yaaballoo aanaa Miyootii fi aanaa Waajjireetti gargaarsa warra kun tokkoof jajaa qabatanii dhufanii jiranii uummatni keenya immoo gargaarsa irra nu simattanii kabaju guddaadhaan qaamni bira ga'u akka ogeessan galata guddaa galatooma oraa bula dhugaadhaa Oromoo walii birmata arri biitan keessa sabab sablammiin biitana baay'ee nu birmate galata guddaa galchinaa fi oraa bula akkuma gargaarsa irra qabdan kan waaqallee nu kadhadhaa jechuu barbaadna oraa bulaa deebana jechuu barbaadna. Yaadataa Junaidi Oromoon hoggaa wal agartu dura nagee wal gaafatini nageerraan jirta akkam nagaa dhiqaa guddaan nagaa lagaaf baddaan namaaf sa'aan hundu nagaa itti aansuudhaan akkuma beekamutti waggaa 3 darbe kana keessa hongeen iddoo garaagaraa kutaalee biyyattii keenya keessa mudataa jira. Isa sanirraa dhaabbata ka'uudhaan gaafa dhaabbanni eegalee dhufee yaadataadhaan rakkina kana kanaatu hawaasa keessa jira. Gahee hangafticha Oromoo gahee Booranaa keessa uummanni akkatti hongeedhaan miidhamaa jiran gaafa jedhanii ani otoon jiru ani otoon qabu hawaasa kan koo akkamitti miidhamu jechuudhaan wanta qabanirraa birrii miliyoona 10 baasuudhaan hawaasa kan koon akka qabsiisaa jedhanii gara dhaabbata eegareetiin niyyata jiru. Akkuma isa waadaa galaniin gaafa roobirraa jalqabnee irratti hojjechuudhaan Shaashamannirraa kaanee imala keenya gara Booranatti fuunee Harrayaa Biilluutti argamna. Obbo Yaadataan wanta qabanirraa yeroo gara hawaasa isaaniitiif qooduudhaan beekaman wanta hojjetanirraa waan argatanirraa hawaasa isaanii bira dhaabbachuudhaan beekaman maaliif jedhan gaafa guddattu lammii kee waliin guddattu bareeda qofatti argattee dhaabbatti baatee mul'achuun homaas hin fayyadu jedhan isa sanirraa ka'uudhaan gara dhaabbata eegareetiin deeggarsa kana godhanii jiranii nuyi akka hawaasa kana deemnee achi oduu qofa otoo hin ta'in ijaan ilaallee rakkina isaan keessa jiru hubannee kan barbaachisus kana malee deeggarsi dabalataa yoo jiraates